Artist falmataa kabbadaan miseensa abaashaniidha jedhamuun shakkameemi. Artist falmataa kabbadaan galii isaan YouTube isaanii irraa argataniisitu maallaqa kana buka keetitti jijjiiruun of harkatti qabatee kan dhiyeessuuf maallaqa kana sii jedhamee shakkameemi. Bal'ina oduu kanaan walitti deebina. Namoonni chaanaala keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun mallattoo beelaa ikoonii mirgarraa nutti cuqaasuun ol godhachuu hin dagatinaami. Video kana like utuun godhin namoonni ilaalaa jirtan ammuma like godhaa. Hayyeen harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota maatiiwwan Oromiyaa show. Guyyaa har'aa kanas qophii addatee qabannee isiniif dhiyaanneerra hanga xumura qophii kiyyaatti nu waliin ta'an affeerraa keenya. Akkuma beekamu artist kabajamaaf jaallatamaan artist falmataa kabbadaan miseensa abaashaniitti shakkameemi. Artist falmataa kabbadaan gocha tokkoo fi badii tokko utuun qabaatiin miseensa abaashaniitti shakkamuun isaa gaaffii deddeebii ta'eera. Artistiin kun homaa badii tokko utuu hin dalagin miseensa jara kanaatti shakkamuun isaa gaaffii guddaa uumeera. Artistiin kun rifeensi isaa guddachuu irraan kan hafe wanta godhe tokko hin qabu. Artistii mirga Oromoof falmaaru keessaa tokkodha. Artistiin kun nama cimaa fi nama jabaadha. Nama rakkoolee hedduu keessa darbuun gara aartii Oromootti makamedha. Artistii kana haala kanaa yeroo isaan akkas godhan uummanni Oromoo taa'ee ilaaluun baay'ee kan nama qaanfachiisudha. Sababiin isaas artistiin kanaan dura sirboota hedduu sirboota qabsoo babaasuun ni yaadatama. Sirboota isaa keessaa kan hin irraanfatamne kaasi kumaara keef yaasan lolleedha. Sirboota hedduu mimmiidhagoo ta'an hojjetee uummataaf gadhiisaa jiraachuun isaa ni yaadatama. Artistiin kun homaa badii tokko utuu hin qabaatin akkuma ittiiqaadhaan dura jedhamaa ture ittiiqaa Tafarii rifeensi isaa guddaa waan ta'eef haati hoogganaa abaashaniidha jedhamuun shakkamee turuun isaa ni yaadatama. Artistiin kun otoo badii tokko hin qabaatin qabamee mana hidhaa jiraachuun isaa ni yaadama. Artist falmataa kabbadaa fi namoonni isa waliin qabamanii dabalatee kutaa magaalaa Yeekkaa fi bakka Shoolaa jedhamutti hidhamuun jiraachuun beekameera. Hidhaa fi ajjechaan nu jabeessa malee duubatti nun deebisu. Finfinnee artistiin Habashaa akka feetetti irra bashaatee jiraattu keessatti artistiin Oromoo mana kiraa jiraachuu illee dadhabee akka bosonuu of irratti birrachaa jiraachuun dhaabachuu qaba. Deddeebii taate malee boqqolloon kun maasa kana irra hin bultu jedhe jaldeessi. Injifannoon kan uummata bal'aa fi hanga qophii biraa walitti deebinutti nagaan turaan isiniin jedha. Namoonni chaanaala keenyaaf haaraa taatan immoo baga nagaan dhuftan Oromiyaa show jedhamna. Ammuma subscribe gochuun maatiiwwan chaanaala keenyaa ta'an isiniin jedha. Galatoomaa nagaan tura.